كترت مي دكتور أسلي وان سيجاي واما تيغراي يرون دلولا إرترال لولا أماري لولا يرو متكتي منان إنغافتن أورومون زيتي قمدي دكيتي ترغالي فيديو رابني نونو نتكل فيه أما بودا جيجاريب سن جيجيريني سنرتي نمني سوجين دابن إنو أورومو متي إنو ديرا متي كيكانو مانغان تلفتا ديران أكاس كايو كاوي mootummaa haa ta'u miti mootummaa haa ta'u ka hidhatee qe'ee keessatti dhufe ofirraa mataa addaan facaasu allaqe ganda namaan dhayne ka qe'ee keessatti dhufe ofirraa dhoggu. Salaamu alaikum. Mootummaa nagaa fi tasgabbii godhaa jiru kana buqqisuudha jettanii re'amu. Mootummaa buqqisuu hin jenne ati. Qe'ee ati amma yoo natti dhufte fakkeenyaaf natti ergattee miti afaan ati beektuun si hojii hasaara ofirraa si dhoggee argitee miti osoo si hin laafin. Namni hidhate dhageeffadhu. Namni hidhate jechuun amma ati mana kee kana dhufanii sitti yoo ankaaka'an yoo shimala qabatanii sitti osena yoo mana keessa waan jiran harkuma kennattaa bar yoo mana keessa waa jiraatan barri jala asbantee barri jala gortee gisee mataa dhooftetiin kararratti kuffifta takka takkaan manaa waa qabda waan ta'eef mana sitti dhufanii du'uun kee eegan oolle ajjeeftee duutaa jechuudha. Kaayyoon maalinni amma uummanni eega namni eeguun jiraan. Qaamni nagaa isaa eeguu eegan jiraanne diina manatti itti dhufu ofirraa dhoggu abbaa fire haa ta'u fedhu mootummaa haa ta'u fedhu qaama biraa qaama mootummaa alaa haa ta'u ka qe'ee isaa itti dhufe ofirraa dhogguu qaba uummanni biyya san keessa seerri hin jiru waan ta'eef. Haga yoomii ima duutaate haga yoomii mannummaan sirraa guba takko gandi eebaluu du'ee malee. Kesa tetetinin liyu haili amara kana bar mata kesa tumte ofirraa dhoggite ka bofaatitti. Amma rakkoon jiru maali beektaa osoo diinni biraatti dhufe dha'ee ofirraa deebise amma kan ajjeesaa jiru bar ilmaanuma isiiti bar fayyaan qabdu. Ilmuma isii kana qawwee hidhattee itti dhuftii mee qawween ofirraa dhoggitare. Ilma isii haa ta'u ilma biraa haa ta'u ka hidhatee itti dhufe ofirraa dhoggitaa yoo qawwee qabaate. Allaka. So amma xumura irratti maal jettaati maali nu adda baane? Ani yoo qawwee nu guuri jetta qawwee nu biti jettan sagantaa isinii qaba yookaan immoo yoo ruuzaa fi harcee nu biti jettan sagantaa qaba. Okay, qawwee kana haala kamiin uummata kana hidhachiisuu dandeenya kallattii kaa'e? Mootummaan keessan gisee harcee bitan malee gisee qawwee bitan maaliif nu hin deeggarre? mootummaa qolataniif immoo diina ofirraa qolataniif hidhachiif. Amma ina ka uummata miidhaa jiru warra hidhate jetteemi? Yaa. Mootummaan maanuu tole jedhee waan qabnu gargaaree nullee waan qabnu walitti darbinee uummata kana hidhachiifnee eega inni humna dhabe eega inni gadi hin dhaabatin uummanni warra isa dhokatee qe'ee isaa irratti dhufee itti roorrisu kana ofirraa haa dhoggudha kaayyoon keenya mootummaa haa kuffisuufi miti. Amma gaaffiin ilmaan Oromoo kana. Waa'ee ilmaanitis ittanii waa'ee qe'ee keettis itti himaarra. Akkuma qe'eetti amma qe'een keenya gaaffiin keenya kana. Amma addaatti miidhamee jenne ati. Yaa dhuga. Qe'ee keetitti amma diina hidhatee sitti roorrisaa jiraami? Ati haadha abbaa kee hidhachiiftee akkasitti dhufe ofirraa mataa keessa raawwattee maara koo qabare? Maarree mootummaadhaan uummanni keenya abboonni keenya hawwoonni keenya qe'eef qabeenya irraa buqqa'aa jirani hidhachiisuu barbaanna akkaataa itti hidhachiifnuu fi waan ittiin hidhachiifnu nuti waan barbaachisuun godhanna haala nu mijeessaa jennee gaafanna. Habibi haala gaafadhaatiin waan ittiin hidhachiisan hin gaafatin haala nu mijeessaa qofa gaafadhaa. Namni biyya alaati ilmoo dhabe hin jiru namni kilaashii takka takka haadha abbaa isaatti bituu dadhabu hin jiru. Amsaa shiino. Amma yaadni kun olii nu galchaa? Wallahi yaadni dhannoo olii nu galcha. Mee jarraa naa kenna walitti dhiyaattanii jirtu. Olii nu galcha. Gargaarsa iyyuu hin barbaadu. Ana amma fakkeenyaaf nama 10 hin bita kophaa kiyyattu. Isinuma eeyyannaan nama 10 hin bitan. Atillee nama 5 dadhabdu gandara deemtee sadaqaa homaa beeksisaa kana 500 dirhama 500 yoo gurte.
warra paantii fi xuxumaajaa gurgurkanarra በጣም ኢዚ ነው intala dubbad galatoma yaada bareeda dubbataa jirtanii wanni asliin jedhu sirriidhaati dhugaa dubbatu naannoo oromiyaa qofa ka hidhannoon qabna naannoon biroo hidhannoo qaba naannoo amaaraa dhaqaalaalati akkasumatti walloon dhaqaalaala oromiyaa qofa ka yeroo mara booyu ka yeroo rakkatu jechi isaa sirriidha dhibba sirri amma hoo maalitti jirra ijoollee ala jira daa'ima ala jira dubartii deettee ala jira dubartoota deettee tana hawaasni keenya ka ala jiru gargaarree waan wayin bitatan hin qabani waan ijoollee fi aanan bitan hin qabani kanarratti haa goonu jechi dhugaadhati nu yeroo hundaa booyinsa yeroo hundaa rakkoo yeroo hundaa harcee guuru midhaan guuru biyyi biroo maal jedhan amma biyya keessa deemanii taabota ijaarurra qawwee bitaa jiran miidiyaa irratti bayanii argaa jirra numartuu argutti jirraa jechuudha numara hubataa jirraa jechuudha kanaafi amma hawaasa kana alaa galchuu jechi asli jecha dhugaa jecha gootummaa jecha hayyummaa jedha keetillee hawaasa gargaaruun hawaasa bira dhaabbatuun sirriidha isin lachuu jecha sirrii jecha gaarii jetta namni yaadarratti wal dhaba yaadarratti wal dhabuun waan jiru ta'ee amma hawaasni kun asli akkamitti waa binneessa isteet birootti yaadni kee fudhatama qaba hawaasa keessa ni jira anu dhibba irratti kaasiliin jiru san furan namni yoo qawwee qabaate ofirraa dhogga namni yoo harkaa waa qabaate waa ofirraa dhogga fira keetis ta'u haadha keetillee maan taane abbaa keetis maan taane namni harka qullaa waa ofirraa dhogguu hin danda'u fedhu diinata fedhu mootummaa ta'a eega qe'ee kee dhufe eega ganda kee dhufe ofirraa dhogguun dirqama harka qullaa ammoo ofirraa dhorguu hin danda'u namni yeroo hunda mootummallee oromiyaa keessatti irraa hiika uummata oromoorraa waan inni uummata oromoorraa hiikuuf kana dhugaa jirtu dubbatuun gaarii yeroo mara booyuu yeroo mara iyyuu yeroo mara rakkachuu yeroo mara du'uu yeroo mara qabeenya isarratti hawaasni keenya saamamu mootummalleen uummata oromoo irratti dhiibbaa godha dhibba irratti dhiibbaa godha. Jara na qabsootti jira membarii ta'a koppiliinki sheer godha qabsootti seenne baram jabaadha. dhibba irratti mootummallee ummata kolkolee koppiliinki sheer gochuu sodaatu kana wajjin waliin dabalamnee bineensa torbanaa yalla qabsootti jira argaa jirtanii diinan kokkee wal qabne. Kanaaf wanni inni jedhu sirriidha amma walii galtanii jirtanii walitti dhiyaatanii jirtanii jecha bareeda walii deebisuu jirtanii kanama gammachiisu aslii fi atillee akka gaarii dubbataa jirtan amma rakkoon jiru hawaasni beelayaa jirra hawaasa kana aananii fi bishaan binnee fi sambooda kanatti haa deebinuudha sambooda dubbiin keetillee sirriidha dubbiin aslillee sirriidha hunduraa birefetti diigale waa'ee mootummaa dhiisaa amma waa'ee hawaasatti deebine rakkoo hawaasatti deebine sambooda oromiyaan booyaan ooltu harcee bitaan oollu daqiiqaa bitaan oollu zayitii bitaan oollu mootummaan uummata kana quban qabu yeroo mara maaliif irraa hiika Tigraay guutuun hidhannoo qaba Amaarri guutuun hidhannoo qaba abbo akka dubbannee dhumna yoo dhumne maal ummannoo dhumaa jira oromiyaa qofa ummata naannoo oromoo qofa ka harka qullaa taa'aa jiru ka dhumaa jiru yeroo mara ka beelaan itti kadhatan ka qawwee harkaan qabne ka lafa isarratti qabeenya isarratti dhufanii fedhu abbaa fedhe haa ta'u qe'ee isa qabu mee amma rabbii keetii jedhi ummanni akkatti harka qullaa taa'u kun amma osoo qawwee mataa akka takka qabaate shiftaa ganda keessa deemu miti milishaa miti liyyuu haayilii miti warri federaalaa ittiin dubbatu bar ummata akkatti hadhaa'e kan badeessi balleessa laali ummata kana ummanni karaa miti bar akka waan ani waan ati jettu laaluuf mane tokkoffaa namoonni humna qaban warri biyya bulchanii fi warri waan dandeettii qaban illee feesbuuk irra jiran ani sagalee ta'eera nama hedduu sheer godhellee nama hedduu laalellee argeera dhaggeeffadha egalee miti amma laal amma namni kenna ulee keessayyuu ulee laaftuu shimaluma gaariin qabu laal waan jarri ergifatanii ta'an argiteemi muka bardaa fi hin dheessa muraniitiin itti dagaffatanii ta'an ummanni kun dhaggeeffadha ila garaan har'aa barmaqqaan har'aa mii boruu jedhe artisti Umaru Suleyman ummanni arsiin biyya quufati
homa takka harcee bituu fi nyaata bituu kanaa hin yaaddayina. Ganda lama sadii afur shantu gubateemi fakkeenyaaf aanaa tokko gubateemi aanonni biraa baay'ee jira. Walirra zor jedheetiniin wal gargaaruu danda'a. Ollaan birmatuu fi danda'a. Gandi biraa aanan biraa ka kumtaala 10 galfate kumtaala tokko lama kennuufii danda'a. For example, nuti amma asirratti miliyoona 2 yoo walitti qabne gisee mataan bira geettu mokoronii kaartoonii takka yookiin paastaa kaartoonii takka ol guddattu duqeetii kiiloo 50 wani nama takka bira ga'u. Kana hundarra amma na jarri kun warri as jiru kurnan kuni ganda biraa nama 10 bira dhaqanii garbuu yookiin qamadii kumtaala tokko yoo fe'atan santu isaanii irra wayya. Obboleessa kiyya boo'ichi ganda kiyya birraa haa dhaabatu jette ilmi Oromoo kamuu ala kana jirtu. Oromoo irraa haa dhaabatu jette sigalemi waggaa 8 bu'aa jirtaa nama si dhaga'u dhabeemi anama bar wanni garaa kutachise maali? Mee rakkoma ganda kamii sagalee taanee mootummaan fure tokko as fidi. Ummata riraa ka buqqa'ee sagalee tayaa turre mootummaan deebisee. Ummata gammoojjii baale ka sawweenaa ka dhiyoo kana gargaarre ka Sumaalee jalatti achi dabarsinu malee jedhan mootummaan deebisee. Ummata Booranaati deebi'ee. Ummata Wallaggaati deebi'ee. Ummata sirkaa ka waggaa kana miliyoona 5 gargaarre deebi'ee gargaarsi sun ga'ee beeyta. Ummata Shawaa ka dhiyoo kana gargaarre deebi'ee mee ganduma kam sagalee taatanii taanee mootummaan deebise. Yellam and tokkochi isaa ka deebi'ee jiru birrii asirraa walitti guurru kana anamma gargaarsi guddaan irratti hirmaadhe ka ummata Harargeetii fi ka ummata Arsiiti. Haga ammaa hundi hin geenne jechuun karaa danqaa goree mootummaanuu garsiin dabarsu. Ergama alaaqa diinaa qabdaa jedha amma akka waan ani miskiinni kun fa'aa ijaareetiin hin qabu osoo kaadireen guutuun isiin beektu akka nama siyaasa irraa bilisaa ta'e akka waa tolche deeggaru osoo beekan ka balleesse itti himu osoo beekan akka qaama kamirraayyuu jara kanarrallee bilisa ta'e osoo beekan birri nu asirraa walii guurru kana ofii nyaatuuf danqaa gooti karaa kennan malee siin jetti dirqama jarri waa keessaa butatuu qabdi. Maal godhanii qimamii mana madaamta kaawwiyaan laphee isii gubee kalee buuseetiniin dhiini dhaabate irraa birrii guurte baankii keessatti jarri nyaatti. Biyyee haa nyaattu isiini. Sigala miti. Gargaarsa nuti halkan tokkotti illee miliyoona 6-7 guurree beeyna. Guuruu miti. Guursisuu miti. Achi gayaadha sigalee. Hin gayu achi. Parsantiin 50 hin geenye nama uummata sirkaa. Sigalemi kalee ummata irraa guurre amma yoon genne jette ofii nyaattan nuun jedhaniif dubbatuu saalfanne malee kun amin Dubaayin si bira jira gaafadhu koree ture. Sababaa gargaarsa sanii jiraachisuun dhabanii biyyaa bahee si bira jiraachi. Gaaddisaan Dubaayin jira gaafadhu dhalataa sirkaati. Afmiyyeen Keeniyaa jira gaafadhu maaliif biyyaa baasan birrima ergitee bar birrima olii qabde. Ijoollee sirkaa warra gargaarsa keessatti koree ture keessa. Afmiyyeen beeytami kuno biyya jiraachisuu dadhabanii su'uun irraa galee Keeniyaa moo eessa jiranitti fakkaata. Gaaddisaa fi amin Dubaayin jiran gaafadhu. Birrii gisee atasii walirra guurte karaa kennan malee siin jedha mootummaan. Yeroo uummanni buqqa'u nagaan eegu dalagaan mootummaa tokko mootummaa ka isa jedhu godhu nageenya lammiilee eegudha. Yoo maaliif mootummaan nageenya lammiilee dhiyaan deeggaraan mootummaa arrabaan si yaabbata Abiyyi maal godhe siin jedha. Abiyyi waan godhe jedhaan jiru ajaja gubbarraa gad dabarsuudha. Nagaya uummataa eegudha. Kanarraan katara gisee gargaarsi guurame mootuu dhufanii abbaasitti ta'a qaamni mootummaa. Yoo ati harcee bittee deemtu harcee sanuu siin dabarsu. So furmaanni jiru maa inni bakka jiru namni ulee gaarii wayii bitatee fedhu mootummaa haa ta'u fedhu miti mootummaa haa ta'u ka mana isaatitti itti dhufe
afaan inni beekun ofirraa dhooguu qofa biyya san keessa nageenni hin jiru biyyattiin South Africa taate bar Africa kibbaa taate ani kana waggaa waggaan nuti birrii harcee walii guuruu dadhabne obboleessa kiyya